Harkafuunee hordoftoota keenya kan Oromoo Squad bakka jirtanitti akkam bultan keessaniin jiru adminiin Oromoo Squad Oromiyaarraa Waliid Muhammad Callooti. Arraan tana akkuma barametti artistoota lama bira jirra. Artistoota lachuutu dhaamsa finnee fi dhufne. Dhaamsi finneef Ibroo Sheedaanis hanga naandaqaa jaanii jira. Falmataa Roorrootis hanga itti naageessaa jaanii jira. Maqaa nama gargaarsa kana godhee himuu kiyya dura Falmataa Roorroofiin gaafii qaba. Mee Falmataa Roorroo London irraa Ingiliiz jechuudha. Eenyu beeyta? Fooziyaa Umar Handaartuu nama jaamuun beeku. Fooziyaa Umar Handaartuu beeyta. Fooziyaa Umar Handaartuu kana dura maalitti wal beeytan? Yedduu isin sun Fooziyaa Umar na biratti nama jabaa. Taraa dura wanni irratti wal barre. Kuno bomba lalti bishaanii halaaltee qabdu kana isiitu mana kana naanaqe. Bishaan dhugu jirtan suwaamni isiif deemu jira jechuudha. Isiif deemu jira. Kunooti gaarii dalaguun yookaan toltuu dalaguun akkanatti yoomiyyuu hin dagatamu ilmi namaa ni yaadatama. Falmataa Roorroodhaa har'aan tana Ibroo Shee Oromoo Squad dhiheessee irratti agartee nu wajji qunnamtee Falmataa Roorrootillee bara irraa dalaguuf deemnaa jennaan aboo Falmataa Roorrootti dhaqaati. Amma ka Ibroo Shee tumaa yaade Falmataa Roorroo ta'e Ibroo Shee irraa haftu xiqqoo takka itti naafannaa jette maallaqni siin ergite qarshii 3,335 qarshii 3,335 kanarraa qarshii 2,500 Ibroo Sheef naafannii jette qarshii 635 afaan jirtu Falmataaf naafannii tuni ganaa jechuun teekobaadhaa xiqqoo tana akka tasaatti maqaa kee dhageenyaa numaan erge taniin si ergu guddoodhaati tana naa guddifadhu jette du'aayii baarakallah alhamdulillah rabbil alamin bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ربي ورتك أوفر نقدو أرجو ربي نواقدو مليان كيجون ربي نوامل كيسو وربي يكون وليادة ربي نواقدو ورتك أنت قد جالا تقد أنت جالا ربي نواقدو ورول بيه كلام سوق ولي تلا أولو ربي نواقدو ورجال لان جالا لما ولي ما قال ربي نواقدو ربي قرتي كجيلاس ربي نواقدو شو جلاس ربي نواقدو تكا قد نقام نواقدو سو قد umriin haadhee dheeraysu miqaan agaa rabbi nu guddaa nagaan nu haa guddisu guddaa umriin haadhee dheeraysu miqaan agaa rabbi nu haa guddisu hawaliyaalee rabbi nagaa waliin nu haa fidu gammachuu warra akkana wal qabatee jaalalaa fi gammachuu waliin fiinxa ba'ee walabummaallee argatu nu haa godhu bi'aaqi subhaana rabbi izzati ammaa yasifuuna wassalaamu alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa aziiz yaa kariim yaa allah أكثي هنوتي صدومي شني بارك الله ما سادي أفور شن جه هنوتي كاس دما إبروشة تأتي برا إبروشة أورومون هدو سيجنا دابت شداف كوميونيتي أورومو دا خا أوروبا جرو خا أمريكا جرو خا بيا عربا جرو هندينو بالبلو دان إبروشة جناني دابنا أملي وعلقا سوريكا وجرا كاسيتا خي خاكس سيبوريسن rakkoon hin jiru ati hamilee nurraa hin cabini hamilee te haariyaan siif jaarraa jaanii waan wali qabanii jira obboleettiin teenya takka reefuun tana maqaa hin dhawwaniin hin jeef eenyu beeyta jee gaafii falmataaf dhiheessuuf amaanaa Umar jedhamti London Ingiliiz jiraatte qarshii 3,335 ergite 2,500 Ibroo Sheedhaa 635 Falmataa reette 2,500 kana fakkaata nurraa fuudhiiti dhaamsa qabdu nu beene. Dhaamsaan qabu galatooma alhamdulillahi rabbil aalamiin Oromoon keessaatii fi ta'alaalleen dildila godhattee ijoollee keenya kanarraa wal qunnamtee akkanatti namni ganamaa galgala wal quba qabaachuu waan gaariidha. Duuba kana keessatti namni xiqqoo namaa kenne lubbuurraa kaasee namni lukkuurraa kaasee hanga lubbuutti nama gargaaruun awwaama jiraati. Ammootu nama xiqqoodhaan nama yaadateetu guddoon nama yaadataa. kanarratti obboleeyyi keenya Fooziyaa irra deddeebi'ee amma dura Falmataa Roorroo bishaan naqxee Hoodoon
galanni isiin dhumin kabiraa irra ga'uufis galata guddaan galchaa fi maaliif kana keessatti isii tana gartee isii qofa odoon ta'in fakkaataa isii hundaa'u nama biyya bilisoomtee nagayoomtee nagarratti wal qunnamu rabbi nu haa godhu. Nama biyya ifii irratti walaboomee bilisoomee adeeme deebi'ee gammachuudhaan wal qunnamee gaadumtee nagayoomtee nagarratti wal qunnamu rabbi nu haa godhu. Nama biyya ifii irratti walaboomee bilisoomee adeeme deebi'ee gammachuudhaan wal qunnamee gaaddisa caayaa bilisummaa jala wal arku rabbi nu haa godhu. Ba'aa tana nurraa buusee rabbiin gartee haqa keenya nu baasee namni keenya Oromoon akka wal jaalattu nuu miti addunyaa guutuu beekaa dhabaa wal nu dubbisee dhabaa fi wal dhaba rabbi nu dhoorkee waliin nu haa fidu. Rabbiin gartee bakka jireenya nagaatti haa ta'u xiqqaan nu haa guddatu guddaan nu haa turu warra wal beeku rabbi nu haa godhu hamtuudhaan nu cinqiin gufuu gufaata rabbi nurraa haa qabu ummutoo rabbi nurraa haa qabu ka cinaachaa ka bitaa ka fuula keenya dura ka hudduu keenya duuba gufuu nu guttu rabbi nurraa haa qabu gufuudhaan nu cinqiin baadhaan nu cinqiin dhiiga ilmaan keenyaas rabbi nu haa kafalu dhiiga ilmaan keenyaa rabbi nu haa baasu ilmaan dhallee dhabnee rabbi nu haa baasu darajaa tanaan isaanii nu gahe warra boodaatti darajaa tanaan nu gahe xurree taraarree asiin geenye tana isaanii nu fuudhee uummata Oromoo gartee wal qunnamsee wayii baasu jira. Isaaniifillee nuuni siriirillee ta uummata Oromootiin riqicha taatee nama wal qunnamsiiftu rabbi haa godhu. Rabbi haa godhu. Oromoo Uskaadis Uskaad bicha odoon ta'in tan bakka jirtu Oromoo warra addunyaarra jiru hunda rabbi haa godhu. Rabbi haa godhu. Waan isaaniin bakka isaan irraan eenyu irraa rabbi waan biraa haa kennuuf. Guddoo rabbi haa kennuuf. Guddoo rabbi haa kennuuf. Namni akkana nama gargaaruudhaaf hidhatee dhaabbatee deemu kana guddoo rabbi haa kennuuf. Biyya isaanii keessa warra benziilli bahee fi gaazni bahee fi biyya isaanii keessa bashannanee addunyaan isaanii gartee Oromoo bilisoomte irratti wal agartu rabbi nu haa godhu. Guyyaa xayyaara keenya ta'e rabbi waliin nu haa deebisu. Guyyaa maala'inni keenya ta'e waliin nu haa deebisu. Suuraa odaatiin rabbi xayyaara nu haa godhu. Waliin nu fidu rabbi bakka subhaana rabbika. بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. Dhaamsa takkaan qabaanis. Dhaamsiniin qabu hordoftoonni keenya kan Oromoo Uskuwaad falmata roorroodhaa eessatti nurraa badee jedhanii falmata roorroodhaa yeroo dhihootti Oromoo Uskuwaad irratti akka dhufu sagalee isaa tayaadanis akka yaada bahanitti waan cuftinuu xumuramee jira. Kanaafuu hordoftoota keenya kan Oromoo Uskuwaadiif falmata roorroodhaa yeroo dhihootti isin afeerraa nu hojii turan afeerraa keenya galatooma. Yoo maayyii irratti dhaamsa qabaatte garuu. Dhaamsa hin qabdu gaafa ati silaalan sanuma dhaamsa keessa jechuun wanta barbaachisa. Sanuma. Galatooma. Galatooma asinis. Galatooma.